barateera garuu hojii hin qabu. Hojjedheen jiraadha jedhus hin dandeenye. Biyya isaatti salphate. Innis boba'aa bitachuun waajjiricha fuuldura dhaabbatee itti naqe. Abidda ofitti qabsiisuun of gube. Namooti naannoo sana jiranis kaan viidiyoo waraabu, kaan ammoo irraa dhaamsuuf taattiran. Haa ta'uutii qaamni isaa hedduu waan gubateef mana yaalaa seene. Waaroo salphina isaa dheessuuf abidda ofitti qabsiiseenis qaamaaf uffata isaa gube. Gocha suukanneessaa viidiyoon waraabanis mootummaa kuffisa jedhanii hin yaadne ture. Garuu abidda Muhammad Buhaarii qabsiise Tuuniziyaa mara walqe. Viidiyoon sun intarneeta irratti baay'ifame. Raabsamuun dheekkamsa uummataa dhoosee baase. Intarteeymentii Siibel. Pireezidaantii Biinalii jedhama. Biyya Tuuniziyaatti pireezidaantii uummati kabajuu fi faarsu hunduu kan jaallatuu fi gaarummaan isaa bakka hundatti dubbatamu turan. Tuuniziyaa waggaa 23f bulchaniiru. Ameerikaan farra jeequmsaa jechuun galateeffatteetti. Raayyaa ittisa biyyaa hanga gulantaa koloneeliitti, ambaasaaddara Poolaandii hanga bulchaa biyyaatti nama ga'anidha. Biinaliin pireezidaantummaaf erga muudamanii ji'a 8 booda fonqolcha gaggeessuun aangoo dhuunfatan. Burgiibaan waggaa 80 ol waan ta'eef ogeessi fayyaa soorama haa ba'u jedheera jechuun itti shiruun aangoo dhaalan. Fonqolcha ta'uusaa osuma beekamuu garuu namni waa jedheen hin turre. Tuuniziyaan kolonii Firaans jalaa erga baatee pireezidaantii lammaffaadha. Diinagdee biyya isaanii guddisuu, nageenya kabachiisuu fi jijjiirama garaagaraa fiduunis hojii isaanii duraa ture. Humna nama baratee hojii dhabdummaa balleessuunis jaallatamummaa guddaa argatan. Uummatichi boba'aa kanaan dura tola argatus garuu boodarra qaaleensi jireenyaa hedduu dabale. Mootummaan Beenaalii malaammaltummaan waan dhaalameef wanti marti dabaluun uummata gungumsiisuu eegale. Jireenyi uummata irratti cimuu, hojii dhabdummaan dabaluun hawaasi akka haaloo kuufatu godhe. Muhammad Bahaazii garuu kufaatii mootummaa Biin Aliif ta'e. Muhammad Bahaaziin digirii jalqabaa kan qabuu fi umrii isaa waggaa 26 ture. Hojii dhabuun kuduraalee garaagaraa daandii irra naannessee gurguruu eegale. Muhammad galii irraa argatuunis maatii isaa deeggaruun jireenya jabduu sana fooyyeffachuuf ifaase. Guyyaa tokko garuu poolisoonni eeyyama daldalaa hin qabdu, karaa irraa kaasi jechuun rakkisan. Obboloota isaa durbaa dabalatee maatiiwwan isaa jireenya harkaa gara afaanii sana akka hin arganneef irra deddeebiin poolisoonni ari'uun isa aarsan. Bulchiinsa deemuunis kana yeroo himatu hoggansi waajjirichaa ariitiin garuu inni deebi'ee yoo itti dubbachuuf yaalu kabalti. Innis aaruun callisee waajjiraa ba'e. Abdii kutate. Barateera garuu hojii hin qabu. Hojjedheen jiraadha jedhus hin dandeenye. Biyya isaatti salphate. Innis boba'aa bitachuun waajjiricha fuuldura dhaabbatee ofitti naqe. Abidda ofitti qabsiisuun of gube. Namooti naannoo sana jiranis kaan viidiyoo waraabu, kaan ammoo irraa dhaamsuuf taattiran. Haa ta'uutii qaamni isaa hedduu waan gubateef mana yaalaa seene. Waaroo salphina isaa dheessuuf abidda ofitti qabsiiseenis qaamaaf uffata isaa gube. Gocha suukanneessaa viidiyoon waraabanis mootummaa kuffisa jedhanii hin yaadne ture. Garuu abidda Muhammad Buhaarii qabsiise Tuuniziyaa mara walqe. Viidiyoon sun intarneeta irratti baay'ifame. Raabsamuun dheekkamsa uummataa dhoosee baase. Ganoomti isaas uummati karaatti ba'uun hiriira eegale. Uummati sila sodaatee ukkaanfamee taa'us amma warraaqsaatti gale. Poolisooti ammoo uummata hiriira irra jiru reebuu fi itti dhukaasuun warraaqsa kan qabbaneessi osoo hin taane ittuu dhoosuun abbootii aangoo rifaasise.
Sababa kanaanis aangawoota hedduun aangoorraa ari'aman. Mootummaanis dhiifama gaafachuun uummata akka tasgabbaa'u Biin Aliin gaafatan. Haa ta'u malee barfateeti. Mootummaan miidiyaalee isaa akka du'a Mohaammed hin gabaasamneef hiriiricha hin agarsiisne dhowwuuf, uummati garuu gaazexeessitoota baratan caaluun miidiyaa harka isaa jiru fayyadamuun itti dhimma ba'e. Mootummaan dhiifama gaafachuuniif rakkoon akkanaa akka hin uumamne dhiifama gaafatus waa'uu hin fedhu jechuun pirezidaantii Biin Alii hudha qabate. Maal kana qofa? Maatii Biin Alii fi firoottan isaa qabeenya biyyichaa saamanillee maqaa dhahuun irratti dheekkamsa kaase. Gurgurtaa konkolaataa, teelee, dhaabbilee garaagaraa kanneen biroo isaan harkaa qabanillee saaxiluu eegale. Maafiyaa faanallee hariiroo akka qabanii fi daldala shishiif kanneen birootti akka maatiin isaanii hirmaatanillee ni saaxilame. Kana hundaaf immoo sababnii fi harkarra qabuun kan deeggare Biin Aliidha jechuun uummati itti cirqifachuun jibbaasaa agarsiise. Maqaa haadha warraan qabeenya dhaabbilee kuufamillee akka seerratti to'atu gaafatan. Manaaf dhaabbilee kanneettis abidda qabsiisuu fi caccabsuun guban. Kaan ammoo ni barbadeessan. Maatii isaaniirras kanaan balaan ga'ee kaan hospitaala, gariin ammoo mana hidhaa seenan. Akka kanaan duraa mormitoonni Biin Alii hidhamuu fi sagaleen isaaniillee akka hin dhaga'amne ukkaanfamuuf hin saaxilamne gochuuf qooda hin qabnetti har'a hidhaa dhiyeessuunis hin taane. Haa ta'uutii garuu Biin Aliin osoon sokokkee hin dhageessisiin warqee fi xiyyaara 4 fudhatanii badan. Egaa gara biyya Faransaay kooluu galtummaaf gaafatanis akka hin feeneen itti himan. Hawaarra xiyyaaraan balali'aarra ta'anis bakka itti boqotan barbaacha dhamaan. Firootiif biyyoonni deeggarsa gochaafii turanillee Biin Aliitti dugda garagalfatan. Faransaay kuufama baankii dhala dhalaaf kaa'atanillee ni dhorkatteen. Akka Interpool qabeenya isaanii qorannoof irraa fuudhullee ni gaafatte. Eegaan osoo hawaarra biyya kooluu galtummaa laattuuf barbaadanii Saawudii Arabiyaan eeyyamuufiin qubachiifte. Yeroo uummati mootummaa irratti ka'uun teessoo irraa ari'utti raayyaan ittisa biyyaa uummata isaa warraaqsa gaggeessutti hin dhukaafne. Erga aangoo gadhiisuun boodanis uummati hin roorrifne. Nagaa tasgabbeessuu fi uummati kan isaaf ta'u hanga filatutti nagaa eeguun shoora isaa baate. Ittuu abaaboo warraaqtotaaf osoo laatuyyuu argame. Biin Aliin yeroo warraaqsi hammaatetti raayyaan ittisa biyyaa akka keessa seenuu fi tasgabbeessuu gaafannaan lakki an uummata keessaa bahetti meeshaa hin dhukaasu jechuun didan. Taankotiif meeshaawwan gurguddaan uummata hiriiru cina dhaabbatus nageenya uummataa eeguuf malee qabxoo uummata isaa ukkaamsuuf hin turre. Nuti nageenya biyyaaf uummata keenya eegna malee teessoo abbaa aangoo jalatti hin tiksinu jechuun aantummaa uummata isaaf qabu agarsiiseera. Akka biyyoota Afrikaa kaanii uummata gidirsuu fi saamuunis itti roorrise. Raayyaan ittisa biyyaa uummata isaa faana qindoomes akka Afrikaatti jira jechuunis nama shakkisiisa. Warraaqsa uummataa ukkaamsuuf butuun garuu kanneen biroo tokkoffaadha. Gaafa duuti Biin Alii dhagahamu uummati Tuuniziyaa hin gaddines hin gammadnes hunduu seenaa ta'ee darbe. Bulchaa biyya godaanta irratti du'ee awwaalchisaa biyyatti dhalattillee hin geenye ta'anii darban. Abbootiin hirree akkuma jiraatti kabaja hin qabne du'aanis reeffi isaanii biyyatti boqotanitti hafu. Seenaan illee isaanillee jijjiiruuf carraa dhabuun kan hin oolledha. Egaa hordoftoota yuutuubii keenya har'a seenaa bulchaa Tuuniziyaa Biin Alii bifa kanaan isinii qabannee dhiyaanneerra. Qopheessaan Anolii Qaadidaati.
waan dhaggeeffataniif galatooma. Siinaan Entertainment Subscribe gochuun nu faana hiriira. Torbee gaarii.